Hai jira jirtoota maamiltoota fayyoo jaalalaa kan jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya ana kakuu fi beekan baay'ee nagaa keenyadha. Kakuun hidhaa hindiddee kana booda bakka akkanumatti kan ishiin baatamaa jirtu. Har'as baatamtee jirti jechuudha. Kun akkasiin beekan ishii baatee jira. Na beekaa wajjiniin bakka tokko dhaqaa irra bakka waaqeffannaati kan dhaqaa jirru jechuudha. Fataanni waaqeffannee galla. Ana maatii keenya keessa hundi keenya amantii miti jechuudha. Maatiin keenya gaariin isaanii ortodoksii hordofu. Warri kaan immoo protestaantiidha jechuudha. Haadhaaf abbaan keenya haga yoonaallee amantaa ortodoksii qabatanii jiru. Ijoolleen immoo warri akka koo warri akka beekaa obboloonni koo warri biraa abaaboon bilisummaan kan biraanyu tafe warri kaan warri kun pheenxeedha. Nun garuu pheenxee protestaantiidha. Warri kaan immoo ortodoksiidha jechuudha. Maatii warri hafanii warri kaanillee harka lafa jalaatiin jechuudha nama kadhachiifatu. Garuu ifan baanee ganaa ifa bahu akka ifa baaniif immoo waaqaan kadhannaaf jechuudha. Harmeen keenyallee abbaan keenyallee akka amantaa gara amantaa kana dhufan waaqaan kadhannaafi bidi beeka aduu bidi hinga maanni xaraashii lolaan kun karaa ittiin darbuu dhiisne. Xaafii argitanii xaafiin bibbiqileera ol babbahaara xaafiin garuu maal godha bokkaan sirriitti kana booda roobu taanaan gaarii miti. Garuu inuma rooba abdii qabna. Akka aadaa Oromootti bokkaanii buheedhaa booda roobu qaba sirriitti daaraa dhaamsuufaa qaba jedhama. Gara booda gara sa'aatii booda rooba kan bakka biraas roobeera. Kunan immoo akkasiin zannaxeeni uffata zanaa hidheetiin deemaa jira. Kakusheen keessumaa ishee wajjin waan jirtu beeka kaameraa laal ni sodaata beeka hin qaanfata. Maal kuni karaan kun Finfinneedha iyyuu kun baadiyyaadha warra jettanii fi akkamitti baadiyyaa keessatti gaamoon akkasii ijaaramame. Akkamitti gaamoon akkasii ijaarama? Gaamoon akkana akkamitti ijaaramuu danda'a? Sirriitti ilaalama. Yaa'u ganaa wanti waan ta'eef naannoo Finfinnee waan ta'eef kun garuu Finfinnee jala galee jiraadha. Naannoo Finfinneetti garuu kun Finfinnee jala galee jira. Akka Burraayyuu miti jechuudha kun. Akka Sulultaa miti. Akka sagaanii miti kun Finfinneetti kan lakkaa'amee jiru jechuudha. Kanaaf har'a margillee baay'ee biqileera laliseera. Bokkaan sirriitti waan roobeefi daawwadha. Biyya keessan si yaadachiisa kun hundi. Maatii keessan si yaadachiisa. Warra keessan si yaadachiisa. Karaan akkasiis karaa ittiin warra keessan faana deemtan duubaaf fuuldura.